Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa kitaaba Mirga Ajjeesuu jedhu koomediyaan Waaqoo Geetaachoodhaan kan barreeffame kutaa lammaffaasaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti ni hordofa. Boqonnaa lammaffaa Amboo gara ganamaa. Saamu'eel amanuu Fayyisaa fi ana taanee karaa eegalle. Bilbilli isaanii utuu walirraa hin citin bilbilama. Bilbila koo irratti garuu namni bilbilu hin turre. Namoonni hedduun hin dhageenye jedhee yaade. Konkolaataa sana keessa taa'ee fuulduree maatii keenyaa yaaduun eegale. Abbaan koo du'eera isa jedhu of amansiisuuf sammuu koo waliin wallaansoo qabaa. Nuti warri hafne maal gochuu qabna jedheen yaade. Hariiroon abbaa koo fi taatuun qaban jabaa waan tureef isheen garmalee akka hin miidhamne jajjabeessuutu narra jiraata yaada jedhutu naaf dhufe. Bilbila ishee irratti hin bilbileef. Kan kaase obboleessa abbaa koo magaalaa Beddellee jiraatu Gannatiidha. Heloo akkam jirta, eessa geesseettaa naan jedhe. Amma gara Ambootti dhiyaachaa jirra jedheen deebiseef. Sana booda bilbilicha taatuutti akka inni kennuun gaafadhe. Lakki isheen amma haasa'uu hin dandeessu naan jedhe. Akkuma dubbicha dhageesseen akka isheen of wallaalte hubadhe. Waanan tilmaame ture waan ta'eef baay'ee sirrifan. Gaaddisaan hoo jedheen gaafadhe. Gaaddisaan obboleessa anatti aanee dhalate kan gurri isaa hin dhageenye, arrabni isaas dubbachuu hin dandeenye, magaalaa Naqamtee kutaa 10ffaa baratudha. Innis isaanuma faana akka jiru natti hime. Tole waliif bilbilaa deemna jedheen bilbila koo cufadhe. Imammaa Taatuu Tuuliif Gaaddisaan ana ilaalanii jajjabaachuu akka qabaniin deddeebisee ofitti hime. Hammam yoon gaddeeyyuu isaan fuulduratti miira koo mul'isuu akka hin qabneen of amansiise. Konkolaataan geejjibaa Finfinnee irraa gara lixa Oromiyaa deemu yeroo baay'ee magaalaa Ambootti dhaabbatee imaltoonni akka ciree nyaatan godhama. Nutis Amboo yeroo seennu ciree nyaachuudhaaf gadi buunee gara mana nyaataa tokko deemne. Nyaataa sana utuu ciree nyaachaa jirru Fayyisaaf bilbilli bilbilameef. Bilbila isaa kaasee erga xiqqoo dhaggeeffatee booda sagalee bilbilichaa ol kaasee nu dhaggeeffachiise. Dhaadhannoo sagalee namoota hedduu nuti qeerroon gocha akkanaa ni balaaleffanna. Qeerroon ajjoo bakka hin bu'u jedhutu irra deddeebi'ee dhaga'ama ture. Maaliidhaa jedheen Fayyisaa gaafadhe. Uummatii fi qeerroon magaalaa Najjoo gocha eda raawwatame akka balaaleffatan hiriiraan ibsachaa jiru naan jedhe. Ani hanga ammaatti abbaan koo ajjeefamuu fi manni keenya gubachuu isaa qofan beeka. Gochi kana caalu akka jirus keessi koo na shakku eegale. Sana booda bilbilli koo waamee jennaan gaafan kaasu sagalee Tuuliin dhaga'e. Baay'ee akka dadhabee fi akka na'ee jiru sagalee isaa irraa hubachuun nama rakkisu. Eessa akka jiru gaafannaan mana warra ollaa akka jiru natti hime. Yeroo ati imimmaadhaaf bilbiltu xiqqoo dadhabeen ciisaa ture naan jedhe. Sagalee baay'ee gadi bu'aan. Maaliif dadhabee? Innis miidhameera moo wanti na dhoksan kan biraan jiraachuu mala jedheen shakke. Obboleettiin haadha koo kuulaniin bakka sana hin dhibamtu jedheen bilbila ishee irratti bilbile. Bilbila ishee kaastee amma hunduu tasgabbaa'eera, awwaalchaaf gara waldaa deemaa jirra naan jette. Bilbila ishee cufattee wanta lamatu wal faana sammuu kootti dhufe. Awwaalcha abbaa koo irratti argamuu dhabuun koo na gaddisiise. Inni biraan immoo maaliif dafanii reeffa awwaaluun akka barbaachisetu gaaffii guddaa natti uume. Akka aadaa naannoo keenyaatti yoo abbaan du'e yookaan haati duute hanga ijoolleen isaanii bakka biraa jiran dhufanitti guyyaa tokko reeffa mana tursuun baratamaadha. Yeroosuma sammuu kootti shakkiin tokko natti dhufe. Tarii manni keessatti gadde ta'an waan hin jirreef ollaa kaa'uurra jedhaniitii kan jedhu ni yaade. Garuu keessi koo kana amanee fudhachuu hin dandeenye. Reeffi abbaa koo jiraachuu isaa shakkuun eegale. Tarii warra abbaa koo ajjeese manaa fuudhee bakka biraatti geesse dhoksee ajjeese laataa jedheen shakke.
Ammayyuu keessi koo tasgabbaa'ee waa tokko yaaduu hin dandeenye. Hiriyoonni koo waa'ee wanta uumamee akkan itti kaasuu hin barbaadan. Akkan hin dhiphanneef haasaa biraa tapha adda addaa waan na jajjabeessuu fi jaalala anaaf qaban naaf ibsaa deemsa keenya itti fufne. Boqonnaa 3ffaa yaa halla. Ciree nyaannee akka xumurree kaaneen gara konkolaataa keenyaa deemne. Garuu akkaataan taa'umsa keenyaa akka isa jalqabaa hin turre. Amanuu fi Saamu'eel qoosaa waan jaallataniif konkolaataa keessa socho'anii namoota waliin taphachuu eegalan. Amanuun gara teessoo biraa irra taa'uuf jecha mucaa dubaraa tokko waliin iddoo wal jijjiiran. Mucaan diimtuu miidhagduu tilmaamaan umuriin ishee waggaa 13 hanga 14tti taatu dhuftee cina koo teesse. Callisnee yeroo muraasa erga deemnee booda karaa foddaa ala ilaalaa yeroo imimmaanni maddii koo irra gadi dhangala'u argitee rifatte. Suuta jettee harka ishee mirgaatiin gatiittii koo tuqxee natti dubbatte. Obboleessoo maal taatee? Maal taatee boossa naan jette. Hoomaa jedheen deebiseef. Boo'uu dhiisuu yaalus garuu imimmaan koo to'achuu hin dandeenye. Deebistee yeroo na gaafattu boo'icha wayiin deemaa jira jedheen deebiseef. Maal keetu du'ee? jettee na gaafatte. Maal keetu du'ee naan jette. Abbaa koo ajjeesanii mana keenya immoo gubanii jedheen bu'aa mucaa ani waggaa 10 ol hangafutti gadda koo itti madde. Rifattee ija koo keessa na ilaalaa yaa halla maaliif jette. Waanan jedhee itti mudhabe. Aniyyuu sababa abbaa koo ajjeefameef hin barre, sababa isaa hin beeku. Yeroo man achi ga'uun bara jedheen itti hime. Ija ishee keessa imimmaan guutee waliin wallaansoo wal qabaa. Jabaadhu, Rabbi guddaan si gargaara naan jette. Mucaan kun anaaf maleekaa Rabbi naaf ergee turte. Lafa ani itti abdii koo kutadhee bitaa natti galetti Waaqni akka na gargaaru natti himte. Nan jajjabaadhe. Imimmaan koo haxaawwadheen ishee waliin haasa'uu jalqabe. Xiqqoo turtee waa si gaafadhu naan jette. Mataa koo oliif gadi sochooseen tole jedheen. Warra abbaa kee ajjeesan utuu agartee maal gootaa naan jette. Sekondii muraasaaf calliseen ilaale. Gaaffii ani deebisuuf miti yaaduuf iyyuu mataa na dhukkubsu irra deddeebitee na gaafatte. Cal jedheen ilaale. Si'a sadaffaa na gaafatte. Akka amantii kootti dhiifama gochuutu narra jira fakkaata jedheen deebiseef. Isheenis fuula ifaadhaan dhugaa kee jette. Rabbis kanuma jaallata. Isaan irratti haaloo hin qabaatin kan hojii isaanii Rabbi ni kennaafi naan jette. Na ajaa'ibe. Umurii garaagaraa, amantii garaagaraa, maatii garaagaraa keessaa baanee dhiifama waliif gochuu isa jedhu irratti waliif galle. Mucaa ajaa'ibaa yeroo hammaataa keessatti ergaa jajjabaa natti dubbatte. Waa'ee barumsa ishee, maatii ishee fi kanneen biroos haasaa imala keenyatti fufne. Sa'aatii 12:00 yeroo ta'u magaalaa Naqamtee geenye. Hundumti keenya konkolaataa keenya irraa buunee ishee wajjinis lakkoofsa bilbilaa keenya wal jijjiirree adda baane. Boqonnaa 4 Naqamtee daandii cufame. Ana Saamu'eel Amanuu fi Faayisaan gara iddoo ciisichaa buluuf qopheeffanne deemnee achi boqonne. Yeroo muraasa erga turree booda fira abbaa kootii kan ta'e fi kan isaan waliin guddatan magaalaa Jimmaa irraa dhufee Naqamteen jirutti naaf bilbile. Maqaan isaa Abbabee jedhama. Isa waliin naannoo mana ciisichaa keenya irraa xiqqoo hiiknee irbaata nyaachuu eegalle. Abbabeen nama abbaa koo waliin baay'ee wal jaallatanidha. Fuulli isaa gurraacheera. Haasaa baay'ee hin haasa'u. Biyya kana keessa jiraachuu irra badanii biyya ormaatti garba ta'anii jiraachuu wayya jedhe. Utuma irbaata nyaannu hundumti keenya callisnee dhaggeeffanne. Ayi geechoo jedha deddeebisee. Abbaa koo baay'ee waan jaallatuuf maqaa isaa gabaabsee geechoo jedhee waama. Waa lamatu wal faana natti dhaga'ame. Gama tokkoon nan gadde, karaa biraa immoo nan jajjabaadhes. Abbabee keessattan abbaa koo arge.
baay'ee ofitti qabee na haasofsiisa ture. Harka isaan rifeensa koo qaqqabaa jabaadhu qaxalee ilmaa naan jedhe. Ati nama guddaadha. Haadha kee fi obboloota kee jajjabeessuu qabda naan jedhe. Isa dhaggeeffachaan yaadaan bara ijoollummaa koo yaaduu eegale. Yeroo abbaan koo mataa koo qaqqabaa barumsa keetti jabaattee yoo tokkoffaa baate waan siif godhu anatu beeka naan jedhuun yaadadhe. Utuun hin beekin imimmaan narra yaa'e. Abbabeen imimmaan koo narraa haxaa'e. Akkas ta'uun sirra hin jiru. Yoo geechoon hin jiru ta'e nuti jirra. Hoomaa dhiphachuu hin qabdu naan jedhe. Tole jedheen imimmaan koo haxaawwadhee irbaata keenya nyaannee xumurre. Abbabeen siree bakka biraa waan qabateef isa geggeessinee deebine. Yeroo gara hoteela siree qabanneetti deebinuu karaa irratti waan addaa tokko argine. Daqiiqaa muraasa gidduutti karaan cuccufamuu eegale. Dargaggoota konkolaataa dhaabsisanii konkolaachisaan konkolaataa isaatiin karaa akka cufu godhanii furtuu konkolaataa harkaa fuudhanii deeman agarre. Waggoota 4 darbaniif karaa cufuun maaliif akka ta'e beekamaadha. Yoo wanta uummati barbaadu mootummaan hin raawwanne daba raawwatee haqa jallisee qeerroon karaa cufeetu mootummaa dirqisiisee mirga isaa kabachiifata. Kanumarraa kaanee nutis rakkoo wayii akka magaalaa Naqamtee keessatti dhalate shakkine. Cina daandii qabannee miilaan gara kutaa ciisicha keenyaa deemne. Namoota hoteela nuti keessa buufannee eegan yeroo gaafannu dargaggeessa maqaan isaa Shaanqoo jedhamu poolisiinaan inni akka hiikamuuf karaan cufamaa jira nuun jedhe. Dhimmicha keessa waan hin beekneef callisnee gara kutaa ciisicha keenyaa deemne. Arfan keenya kutaa anii fi Saamu'eel Bullu keessa teenyee haasa'uu eegalle. Boruu eessarraan baanee adeemnaa jedheen isaan gaafadhe. Waaqayyo jira waakkuu koo yaaddayin naan jedhe Saamu'eel. Isaan tole jedheen garuu keessa kootti dhiphachuu ittuman fufe. Yeroo dheeraaf erga teenyee haasofne booda Fayyisaan Waaqayyo nuuf kadhatee sana booda amanuun wajjin gara kutaa ciisicha isaanii adeeman. Anii fi Saamu'eel achuma kutaa keenya keessa ciisnee hirribni na fudhachuu dide. Mana keenya isa gubate akkam goonaa? Imammaa fi tuuliin eessa jiraatu? Kana booda ibabbaan ijaan hin argu jechuudha. Abbaa koon ibabbaa jedheen waama ture. Sirna geggeessaa isaa irratti illee utuun hin argamin awwaalame jechuudha. Waaqayyo hundumtu maaliif ta'e? Yoodhuma akka ababbaan du'u fedha kee ta'e mana itti keessatti gadda teenyu maaliif akka gubatu hayyamtee? Jechaan ofii koo keessatti guungumuu eegale. Saamu'eel akka rafe ilaaluuf yeroo yeroodhaan ol jedhee ana ilaala. Sobeen akka nama rafee ija koo dunuunfadha. Yeroo inni deebi'ee ciisu boo'icha koon itti fufa. Deebi'ee yoon ariifadhee haadha koo fi obboloota koo ijaan argee hawweera. Akkasitti utoo faladhamnee dhaabbannu konkolaataan tokko dhuftee nu cina dhaabbatte. Eessa deemtu nuun jedhe. Gargaaraan konkolaatichaa boquu isaa karaa foddaa gadi baasee najjoo jennee deebisneef kottaa seenaa nuun jedhe. Ani amanuu hin dandeenye. Ariitiinan konkolaaticha seene. Hunduma keenya nuuf fe'atee sochii eegalle. Karaan cufamaa akka ta'e konkolaachisichi waan bare hin seenin ture. Karaan cuccufaa waan ta'eef hanga magaalaa baanutti karaa keessa keessoo deemna nuun jedhe. Amma keessi koo na tasgabbaa'e. Konkolaachisaan karaa keessaa keessoo magaalaa Naqamtee keessa nu fudhatee ba'e. Imara gara Najjoo itti fufne.